Harka fuune kabajamtoota maatii Bridge Media qophii addaa tokko qabannee isiniif dhiyaanneerra nu hordofaa. Qophii keenya har'aatiin daawwannaa sochii misoomaa godinaalee lama Shawaa Lixaa fi Shawaa Kibba Lixaatti onkololeessa 10 bara 2016 qaamolee garaagaraan taasifame kan isin biraan geenyu ta'a. Jilli obbo Masfin Malaakuun durfamu godinaalee lamaanitti oomisha xaafii kilaasteraan oomishame waarshaa akkasumas magaalaa Ambootti mana barumsaa addaa fi haroo Wanciis daawwatee jira. Daawwannaa kanarrattis hayyoonni abbootiin qabeenyaa fi ogeeyyiin miidiyaa Oromiyaa irraa walitti dhufan irratti hirmaataniiru. Sadarkaa pirezidaantii itti aanatti qindeessaan kilaasteraa magaalota Oromiyaa obbo Masfin Malaakuu misooma hunda galeessa naannoo Oromiyaa keessatti galmaa'uuf ga'een hayyootaa abbootii qabeenyaa fi miidiyaa baay'ee olaanaa akka ta'e dubbatan. Godina Shawaa Lixaatti lafa heektaara 800 ol midhaan garaagaraan misoome keessaa lafti heektaarri 600 fi 35 kilaasteraan misoomutu himama. Qaamoleen daawwii kana irratti hirmaatanis hojiin misoomaa Oromiyaa keessatti hojjetamaa jiran guddina biyyaaf abdachiisaa ta'uu eeruun ga'ee irraa eegamu ba'uuf qophaa'oo ta'uus himan. Abdii Mahammad Abrahaam Naanjaan naannoo Hararii wanni bare nutis akka hojii teenyaatti abbaa qabeenyaa naannoo Harariiti. Hojiin akkana gidee dhufnee daawwanne waan bareedaadha, hojii bareeda argine. Wanni ala wacan, wanni ala taasaawan, waan biroo, wanni ijaan argine waan bareedaadha. Mootummaa keenyarraa wanni nuti barbaannu, wanni nuti mootummaa keenyarraa barbaannu misooma qofa nuti bilisoomnee jirra. Alhamdulillahi rabbil alamin bilisoomnee jirra. Suniifuu wanni nuti barbaannu misooma akkanaa kan ijaan argine nutis asirraatti fufnee qaceellotti dachiin teenya albuuda qabdi waan bareeda qabdi kaanee qaceellotti humna takka hin qabne qaceelloo misoomatti fufne. Amma Harargee wanni fakkaatu amma naannoo teenya naannoo Hararii irratti qaceellotti eegallee jirra oomisha akkanaa. Suniifuu dachiin teenya achitti waan xiqqoo taateef amma gamana dhufnee investimentii qaceelloo goonee asitti oomishnee ichi geggeessinee isaaniifillee akka hirru goona. Asitti naannoon dhufnetu naannoo bareedduudha, bakka bareedduudha, qaceelloo jirti, dachiin jirti. Wanni mootummaan afaaniin haasa'aa jiru hundi wanni miidiyaa irratti haa ta'u wanni lafa argine waan bareedaadha. Akkanatti nuti immoo itti fufuu qabnaan jira. Akkaataa amma waan irra argine kanarra dhaabbannee asirra dhaabbannee nutis yeroo fuula duraatiif hanganaa ol oomishuu qabnaa jenneetiin aniiti wanta godha. Anis Kombolcha irraa hin dhufe daldaltuu aanaa Kombolchaa Malkaa Raafuu naan jedhani Aadde Ruumiyaa Abdullee Usmaanii. Kanaafuu har'a hedduu mooraalii guddoon na dhagamee jira. Dalagadhee bakka tana dhufuu kiyyaaf hedduun gammadee jira. Kanaafuu Oromiyaa bareedduu tan arkuunis hedduun gammadee jira. Waan kana ta'eef mootummaa keenya kana wanni hin galateeffachuu barbaadu har'a jijjiirama guddaa nuu dhufe kanatti fayyadamaa je'eeti gorsa nuu kanne. Nuti mooraalii isatti gooneen inninis mooraalii nu godhee bakka bareedduu nuu kannee wal ijaaramne bisoomne nuti Oromiyaan guddattee jirti. Oromiyaan wal jaalattee jirti. Walii galtee jirti. Waan hedduu dachiin teenyaas waan bareedduu qabduuf dachii gurguddoo nuu kannanii wal ijaaramne bisoomuu barbaannaadha. Niyyaa teenya nuu guuta. Alhamdulillahi rabbil alamin har'a osoo hin du'in bal'ina kana agarree jirra. Har'a dura dalayne mootummaan amma dura dhufaa dabraa waan takka mooraalii nu godhan jiru. Har'a gaa gizeen nuu fidee gizeen teenya itti fayyadamna. Galatoomuu taniin barbaadu adde miskii teenya umrii dheertuu rabbi haa kennuuf. Har'a itti aantu abiyyiitiin akka nuu taatuun barbaada. Oliin haa deemu abiyyii keenyaas hedduu galatoomtee umrii dheertuu rabbi kenneef amma dura diilee xarraa godhee akka amma dhalatee rabbi nu haa deebisu. Abiyyii fi aadde miskii teenyaan galatoomfachuu barbaade. Har'a gaa bakka tanaan isiin nu ga'uu bakka tanaan inni nu ga'uuf tanaaf hedduu dhufaa dabraa booyii bahii keessa cunqurfamnee
miidhamne ilmaan keenyatti nuu gahanii arra sababa qayroo teenyaatiif sababa abiyyiitiin as ga'uun tana hedduu Oromiyaatiin galatoonfadhaa. Niin daldaayiseetiin biraa dhaabbadhaa. Niin jira niin gargaara waaniin qabuun anis na gargaaruun barbaadaa jeetiin hedduu galata guddaa nuu qabaaf abiyyii keenyaaf. Dhaamsiniin an dabalu. Ani akkanatti waan jiituu tana waan bareedduu tana babal'oo dachii kanaanaa kanneen kana daran dalaguun barbaadaa. Tana daran ani nama cimaa tokko nama qabeenya qabu. Qabeenya kiyya kana yoo arra mooraaliin na godhan mooraaliin namni dalaga. Mooraaliin arra harkadhe tana ittiin fayyadama. Tana rakkoo nan qabu. Dabaluu barbaadu. Haalli irraa agarre kun haala bareedaadha. Nutilleen akkamma isaan investimentii nu gorsiisanii kottaa laalaan jan kanatti nutilleen itti fufna mootummaa keenya mootummaa naannoo Harariitiiti. Mootummaa keenya mootummaa naannoo Oromiyaa qacellotti dinqisiifadhanis Dr. Abiy Ahmed wajji. Tanaan barbaada suniifuu haalli jirra jiru haala bareedaadha asirraa qabnee itti fufna nutis. Haalli ammatti jiru kun haala bareedaadha akkanaan itti hafufamu hin jaan. Wanni jaan argine waan bareeddu argine waan nama gammachiisu argine inumaa biyya alaatii fi qamadii fi garbuu fi xaafiis ergina malee walii biyya alaatirraa qamadiin fidannu nuti. Ni jiru nuti nama akka isaanii isaan dachii isaanii irra bareedduu qabna sammuu isaanii irra bareedduu qabna. Pirezidaantii keenya obbo Abiy Ahmed nama sammuu isaanii ol qabu. Suniifuu Ameerikallee ni erginaan malee Ameerikarraa nuun dhuftu gana hin barbaannu nuti waan Ameerikarraa barbaannu takka. Nuti nama gargaarra malee namni nu gargaaru kana booda waan nama gargaaru nama nu gargaaru illee feenu nuti nu gargaaruun qabanu namni tokko nuti nama dalagatee if danda'u nama dalagatee saba keenyallee danda'u nama dalagatee saba keenyallee qacellotti rakkoo keessaa baasu malee nuti nama gargaaraniif saba gargaaranii miti nuti numaa gargaarsan feenu dalagannee orma keenya ifiif wal gargaarra nuti wal cinaa dhaabbannee mana barnootaa irratti wal cinaa dhaabbannee mana barnootaa ijaaruun ifiif ijaarranna waan nyaata maarree kana hunda nu if danda'e dalagannee if dandeenye waan namni nu godhu takka numaa hin barbaannu waan biyya keessa godhannu malee warshaa adda addaatti ammarraa qabnee itti fufna warshaa biyya tana irratti amma warshaa wantaatiin barbaada warshaa yeroo gabaabduu keessatti warshaa qamadiitiin fida qacelloottiin oomishallee as keessa oomishuuf biyyaa qaba. Kadir Aliyyi kaniin irraa dhufe mootummaa naannoo Oromiyaa godina Harargee bahaa magaalaa Maayasiitii magaalaa Awwadaa irraa gaheen hojiitti babbaanuu daldala waan taajjabnerraa waa hedduudha agarree asitti oomisha kilaasteraa xaafiidha baay'ee kan nama dinqisiisu agarree jirra kanaaf baay'ee nutti tolee jira baay'ee hedduu nutti tolee jira irraa gammannee jirra qacellotti oomishni kana akka jabaatee itti fufu nutulleen haala gartee irraa agarre kanaan gara natti dhufnee wanta goonee fooyyeessinee callaa gaarii oomishuudhaaf nutis kana daran caalaa inshaallah yoo rabbi jee kana daran caalaa oomisha lafa gartee mootummaa irraa gaafannee fudhannee irratti oomishnee guddisuudhaaf kana fedhiin keenya bakka haala irraa agarre kanarraa hedduudha gammannee jirra. Dhaamsiniin an qabu namoonni gartee hafanilleen abbootiin qabeenyaa keenya hafanilleen dhufanii iddoo tanarratti investii godhaniin dhaamsa dabarsuufi barbaada. Arawu Aliyyi Adaamarraa. Waan si ajaa'ibsiisu egaa nuti daawwee irraa irraa baay'ee gammachuu qabna. Xaafiidha akka daawwanne walumaan taanee oomishni hin argita ta'a. Xaafii haga namoonni dhedheeratu dhugaa rabbiitti dubbatuu fi hin agarre as dura. Dhaabbata namaa ga'uu gadi cicciisanii laallee jirra baay'ee oomishni gaariidha. Sanumaraa caalaa bakkee daawwii osoo hin gahinuu bagaafa asfaaltii irraa gadi buunee deemnu bitaa mirga keenya gaafa laallu oomishni xaafii yoo laalte aramaan tokkoyyuu keessa hin jiru. Nu dinqisiisan waan akkasii san arginee hin beeknu baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Gaafa deemnee bakkee kilaasterii jedhamu dhaqnee laallee mootuu waan addaati. Bitaa mirgaa hedduu baay'ee keessa deemnee laallee jirra. Oomisha bareedaa haala gaariitu jira waan gammachiisa wayiitu uf dura waan abdii namatti horuutu jira jechuudha waan amma argine kanarra. Akkuma waliin argine ijaarsuma isaa irraa kaatee yoo laalte tokkoffaa guddaadha. Baay'ee baay'inni isaa bakkeen irratti ijaarame guddaadha. Warshaa biiraa keenya akka jedhamu illee odeeffannoo ka qabnu ammas ka sibiilaan ijaaramu kun haalummaan ijaarsi itti deemamaa jiru illee gara ammayyummaa akka deemamaa jiru
waan hedduu saffisaan gara oomishaatti akka seenuu fi oomishumaaf illee waan hundaafuu akka mijaa'u ta'eetiin ijaaramaa jira. Baay'ee waan nama gammachiisu waan baay'ee bareeda arginee jirra. Inni ka argine qofaami of dura arguuf gadeemnuu fi mana barumsaa daawwachuuf gadeemnu hundi akka jiraatu odeeffannoo qabna. Baay'ee waan bareedaadha jechuudha. Daawwii bareedaa godhaa jirra. Haayiluu Kabuun jedhama. Bulchiinsa magaalaa Sallaarraa dhufe. Adda kan dhufne tokkoffaa daawwii qonna kilaasteraan yookaan xaafii godina Shawaa Lixaa aanaa Ejersa Lafootti qotame daawwannee ture. Innis waan guddaa waan biyya kanaa abdii kennu waan baay'ee namatti tolu. Biyya keenyarraa taree biyyoota biraatiif galtee guddaa ta'uu akka danda'u uummanni keenyas kanarraa wanta guddaa akka baratuu fi wanta laalle waan baay'ee namatti tolu waan abdii namatti tolu jecha. Jalqabbii gaarii warshaan kunis yoo xiqqaate parsantii 80 ijaarsi isaa waan xumurame fakkaata. Kun ammoo hojii dhabdoota naannoo keenya keessa jiran nama hedduu simatee warshaa hojjechiisuu danda'u. Kanaaf abbootiin qabeenyaa keenyas kana fakkeenya godhatanii uummata isaanii baanii qarshii isaanii baasanii uummata isaanii akka tajaajilan kanumaan dhaamsa dabarsuun barbaada. Magaalaa Ambootti manni barumsaa ifa boruu jedhamus jila kanaan daawwatameera. Siidaa dhaloonni bara baraan itti yaadatu mana barumsaa takka gamoo tokko nu ijaartan nuuf dhaloonni waggaan darbaa dabarsaa nu ijaaratan nu yaadataa jechaadha. Ni jiraanna. Duunullee darbinullee ni jiraanna waan ta'eef kanaaf kana hubattanii akka nu deeggartan ammallee dhaamsa keenya dabarsinaa. Biyyi keenya nagaa haa ta'u, caffeen nagaa haa ta'u, maatiin nagaa haa ta'u, biyyi keenya ulfina argatu. Amboo biyya jaalalaati, biyya tokkummaati, biyya dhiiraati, biyya simbooti. Waaqayyo Amboo akkanumatti hambaa lafaa haa taasisu. Kan wal simannee wajjin guddannu nu haa taasisu. Biyyi kun nagaa haa ta'u. Wal margaan kun immoo haa guddatu. Iddoo ga'aan ga'e haa ga'u. Waaqayyo haa ceesisu. Mootummaan kun illee haa bulu. Bulee biyya haa bulchu. Biyya haa jaalatu. Inni biyya haa jaalatu. Annaniif gara haa ta'an. Tokko haa ta'an. Wal haa jaalatan. Gadaan gabbina. Abbootii qabeenyaa keenya nurraa oolchi bulchi. Magaalaan Amboo uummata isaa jaalataa nu jaalachiisa. Mootummaa keenya nurraa oolchi bulchi. Nagaan gala ulfaadhaa. Keenya nagaa ta'u, caffeen nagaa ta'u, biyyi keenya nagaa ta'u. Kanumatti misoomaaf dhufe misooma kana immoo asitti diriirsee akka galu Waaqayyo haa taasisu. Kan irraa argatu Waaqayyo haa taasisu. Kan nuti sitti gammannu Waaqayyo haa taasisu. Akkanumatti karaa dhufaniin gammadanii borus deebi'anii kan nu yaadatan Waaqayyo isaan haa taasisu. Manni barumsaa dhaloota egeree biyyattii murteessan qaree baasuu keessatti shoorri taphatu olaanaa akka ta'e beekamaadha. Manni barumsaa ifa boruu carraa jila kanaan daawwatamu akkamiin argate? Manneen barnootaa kan biroo irraa wanti adda isa taasisu maali? Kanaan wal qabatee barsiisaa fi barataa mana barumsichaa haasofsiisneerra. Isaa Tamasgeen Tasammaan jedhamu. Baay'ee gammanna dhugaa dubbachuuf maaliif wantoota akkasii kana erga manni barumsaa kun hundeeffamee kaasee qaamni garaagaraa dhufee nu ilaalaa ture. Kanaaf kun immoo dhuguma iddoo ilaalamuu qabudha. Iddoo burqaan urjiiwwanii itti bu'uureffamudha yookaan immoo iddootti dhaloonni boruuf bu'aa qaba. Jijjiirama biyyaa hin fida jedhamee yaadamu iddootti barsiifamaa jirudha. Ijoollee qarootu filamee dhufa waan ta'eef isaan kana asitti yeroo barsiisnu keessatti nullee baay'ee itti gammanna. Ijoollee kana qaamni garaagaraa immoo dhufee yeroo isaan ilaalu fakkeenyaaf har'aa abbootii qabeenyaatu dhufe jennee akka kanaatti qophii gochaa turre qophii torban tokko olii goone. Kanaaf qophii kana keessatti qaamni kun dhufee nu ilaaluu isaatti baay'ee gammannee ijoolleen keenya illee baay'ee gammadanii haamileen isaanii baay'ee keessatti horame. Kanaaf gochaan akkasii kun baay'ee deddeebi'ee taasifamuu qaba kan jedhuun nullee gammachuu keenya ibsuu barbaanna. Waa'ee qophii gochuu wajjin wal qabatee dhugaa dubbachuuf qe'ee kana keessatti amma yoo ilaaltan humni hin jiru wanti hundumtu qulqullaa'ee ijoolleen keenya ajajamoodha. Humnaan nu gargaaru wanta jibbisiisu as keessatti hin argamu. Qaawwi hundumtuu as keessa hin jiru. Magariisummaan isaallee akka kanaatti eegamee as keessa jiraata. Hoggansi barsiisaan barataan wal dhaga'ee karaa nagaa akka kanaattidha wal dhaggeeffanneeti kan nuti wal faana deemnu waan ta'eef hojiin kun akka kanaatti nu milkaa'uu danda'eera. Dhugaadha baay'eetti milkoofneerra jechuu dandeenya. Bakkeewwan daawwataman har'a jiru. Bakkee laayibireerii hin jira kutaan dubbisaa. Kutaawwan laabii hin jiru. Laabiiwwan saayinsii 3 laabii kompiitaraa qabna.
akkuma kana immoo bishaan daakaa qabna qophii akka kanaatiin qophoofne jirra akkuma kana qophii nyaata aadaallee hin qabaanna qophii agarsiisa garaagaraa mana barumsaa keenya keessatti hin qabaanna qophiiwwan kun hundumtuu dhamaatii ijoollee keenyaa fi ga'umsa ijoollee keenyaa dirreetti mul'isnu jenneeti kan nuti deemaa jirru. Baruuf barsiisuu duwwaa miti jechuudha kan nuti irratti hirmaannu maalidha ga'umsa ijoollee kallattii hundumaa mul'isuu jedha kan mootummaan qabatee socho'aa jiru waan ta'eef isa kana immoo karaa garaagaraa agarsiisaa jirra ammas qaamni as dhufe kun hundumtuu argee ajaa'ibsiifatee akka galu amantaaf abdii qabna nus gammanneerra jechuu barbaadeen. Manni barumsaa keenya akkuma maqaan isaa ibsu mana barumsaa bultii addaa sadarkaa lammaffaa Amboo jedhama. Manni barumsaa kun mana barumsaallee inisheetivii mootummaa ifa boruu keessatti hundeeffaman keessaati. Kanaaf mana barumsaa ifa boruu bultii addaa sadarkaa lammaffaa Amboo jedhamee maqaa guutuu kanaan waamama. Manni barumsaa kana wanta adda isa godhu barattoonni qabxii olaanaa qaban manneen barnootaa kutaa 8 qorsiisan keessaatii filatamaniitu dhufu. Inni kun immoo calalliinsaa calallii qormaataa ministirii isaanii calallii qormaata intiraansii akka Oromiyaatti qophaa'ee kennamurraa isa qabxii gaarii kan fidan waggaadhaa waggaatti adda adda ta'uu danda'a akkaataan qabxii isaa isaan kanatu dhufee sitti barata. Manneen barnootaa kaanirraa maaltu adda sin godhaa isa jedhuufi waan hedduutu adda nu godha. Adda ta'uu keenyarraan kan ka'e manneen barnootaa naannoo keenya jiran waggaa waggaatti dhufanii nu daawwatu. Maaliif akkaataan nuti itti barsiisnu ismaartiidhaan barsiisnaa ismaartii kilaasruumii pilaazmaan hin jira. Akkuma kana immoo barsiisonni laaptooppii hundumtuu hin qabaatu. Isa kana immoo barattoonni immoo taabileetii hin qabaatu. Kanaaf baay'ee akka mijatutti taasifamee ijaarameera waan ta'eef akkaataa kanatti manni barumsaa keenya kan inni barsiifamu. Qaamni nuti as keessatti galateeffannu hunda dura barattoota kooti kanan galateeffadhu. Akkuma tajaajila barataa irratti hojjedhu irratti tajaajila nyaataa, tajaajila uffataa, tajaajila baruu barsiisuu dabalatee tajaajilli barataa iddoo hundumaatti jira doormitarii dabalatee jechuudha. Kanaaf barattoonni kun yeroo hedduu ana faana wal argu. Kanaaf doormii keessatti barataa wajjin wal agarraa, iddoo nyaataatti barataa wajjin wal agarraa. Barattoonni kun baay'ee nu dhaga'u, baay'ee safuu nu buufatu. Hojii hojjennee amma itti milkoofnee miseensi as dhufe kun itti gammadu, fuulli isaa itti ifu kana kan hojjete barattoota keenya. Kanaaf barattoota urjiiwwan keenya ammayyuu baay'ee galateeffachuun barbaada. Barattoonni isaan booda jiran illee isaan kana ilaalanii akka isaan jajjabaatan, iddoo kana seenuu akka isaan qaban isa kana irratti hirmaadha. Dabalataa hoggansa barsiisota mana barumsaa keenya keessa jiran hojjetoota bulchiinsaa mana barumsaa keenya keessa jiran hunda dura galateeffachuun barbaada ammas itti dabalee jechuudha. Akkuma kana hawaasni magaalaas kallattii hedduudhaan dhufanii nu gargaaraa turanii nu bukkee dhaabachaa turanii nu ilaalaa turanii qophiin keessan hammam nu quubsaa moo nu leeyyaasisa kan jedhuun nu bukkee dhaabatanii nu hordofaa turan. Kanaaf hoggansa godinaa hoggansa bulchiinsa magaalaa Amboo hoggansa godina Shawaa Lixaa baay'ee galateeffachuun barbaada. Haa galatoomanii warra nu bukkee dhaabatanii hojii kana milkeessan keessaa isaanis warra olaanoodha jechuun barbaada. Kanaaf walumaa gala qophii kana irratti warri hirmaattanis haa galateeffamanii haa galatoomanii warri asirratti immoo hojii kana milkeessuu keessatti hojii hojjetan illee baay'ee isaan galateeffachuu barbaadna akka mana barumsaa keenyaatti. Maqaan koo Abbaa Biyyaa Baay'isaa jedhama. Kutaa 11ffaadha. Manni barumsaan koo immoo Amboo Ifa Boruu Special Boarding School jedhama. Daawwii kana irratti waan namatti tolu manni barumsaa keenya akka inni beekamuuf immoo namoonni gurguddoo dhufanii bakka kana daawwachuu isaaniiti manni barumsaa keenya maqaa fi nama biratti bakka duwwaa yookaan immoo iddoo duwwaa argachuu danda'a. Kanaaf baay'ee nama gammachiisa manni barumsaa keenya daawwachuu fi ufuu keessanittis immoo anaa uffisanii. Manni barumsaa keenya kan baay'ee namatti tolu keessaa barattoota qaqqaxalee qaba. Kutaa 9 kaasee barsiisa. Manni barumsaa keenya kun immoo barattoonni akkamitti mana barumsaa kana kan seenu jedhu immoo qabxii ministirii isaanii irratti barattoota qabxii olaanaa fidan yookaan immoo galmeessatti mana barumsaa kanatti gala. Waggaa 4 baranna jechuudha mana barumsaa kana keessatti kutaa 9 amma kutaa 12tti. Manni barumsaa kana immoo mana barnoota biraarraa kan adda godhu keessaa barnoota adda addaa baranna jechuudha. Sana keessaa immoo barnoota afaan biyyaa ala qabna. French, Chaayinaa fi Arabiffaan baranna. Isa keessaa immoo filannee galla jechuudha. Kan biraa immoo maaltu adda godhaa? Laabii adda addaa qabna. Laabireerii dijitaalii qabna. Akkasumas ta'e immoo barumsa haaraa eeriyaa istadii jedhamu amma kutaa 10tti baranna jechuudha. Kanaaf kanaan manni barumsaa kun adda godha jechuudha. Manni barumsaa keenya keessatti hariiroon barattootaa fi barsiisota wajjin hariiroo baay'ee namatti tola yookaan immoo hariiroo barsiisotaa wajjin akkuma abbaa fi mucaatu walitti dhiyaanna jechuudha. Barsiisonnis baay'ee nu jajjabeessu. Barnoota alas ta'e gaafa nu waa rakkan nuufaa bira deemnee isaanii gaafachuu dandeenya. Kan biraa immoo barnoota alatti immoo waan adda addaa ekstiraa karikular kan ta'e hojjenna. Isa keessaas immoo
piroojeektii amma isin daawwatanii dhuftan sun barnoota ala engaddas immoo barattoonni xiqqoo kan tiimii ta'an naasaa irraa sartifikeetii argatanii turan jechuudha kan qabate. Jalqaba inni sun kan jalqabame barattootuma irraa jalqabe achi barattoonni muraasni walitti dhufanii deeggarsa barsiisaatiin piroojeektii adda addaa hojjechuu kaane jechuudha. Piroojeektii sana fuunee Adaamaa feestivaalii qabna turre isarrattis piroojeektii sana dhiyeessineerra sanuun engadda arganne sun immoo isas barattootaaf barsiisota wal gargaaree piroojeektii sana hojjetee fide jechuudha. Kanaaf kan barsiisotaaf kan barattootaa lamaan isaa jechuudha. Tokkoffaa kaayyoon koo kutaa 12ffaatti qabxii guddaa galmeessisuudha. Isa taansee immoo dooktarii ta'e fiildii doktariitiin galeetan niirooserjinii ta'uun barbaada. Iddaan niirooserjinii ta'e booddee immoo mana barumsaa kunis immoo deebineen gargaara jechuudha. Mana barumsaa keenya akka labatni akka inni guddatu goona jechuudha. Amsan dabarsu kufuun waama jiru barataan kufa immoo kan inni gochuu qabu qo'atee yoo qo'atan malee qabxiin dhufu kanaaf barataan sun jabaatee qo'atee qabxii guddaa galmeessuu danda'a jechuudha. Barattoonni as keessa jiranis yoo isaan qo'atanii kaayyoo guddaa qabaatanii qabxii guddaa galmeessuu danda'u yaada jechuudha. Daawwannaan inni biraa Haroo Wanciiti. Haroon Wancii Finfinnee irraa gara lixaatti kiiloomeetira 150 godina Shawaa Kibba lixaa dhiheenya magaalaa Walisootti argamti. Haroon kun kiiloomeetira 4.8 kan bal'atu yoo ta'u gadi fageenya guddaas qaba. Haroon Wancii yoo gubbaa gadi ilaalan samii cuquliisa diriiraa fakkaattee mul'attu kun miidhagina isheen addunyaa hawwattee jirti. Sababa kanaaf Wanciin ganda turizimii filatamtuu addunyaa kan bara 2021 ta'uun dhaabbata turizimii UN yookaan UNWTO'n filatamuun ni yaadatama. UN yaa'ii waggaa 2 dura Spain magaalaa Madriditti taasiseen gandoota turizimii filatamoo 44 biyyoota addunyaa garaagaraarraa filatamaniif beekamtii kennee ture. Gandoota turizimii filatamanii beekamtiin kennameef keessaa tokko naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kibba lixaa jalatti kan argamtu ganda Haroo Wanciiti. Gandoota turizimii 174 kan biyyoota 75 irraa kaadhimaman keessaa gandoota 44tu biyyoota 35 irraa filatamee ture. Wancii dabalatee Afrikaa irraa gandootni 3 kan filataman yoo ta'u tokko Keeniyaa tokko ammoo Ruwaandaa irraa filataman ture. Kun immoo Wanciin hamma haasa'amuuf caalaa hawwattuu ta'uu ishee haalan mirkaneesseera. Ergasii mootummaanis Wancii daawwattootaaf mijattuu akka taatu xiyyeeffannaan irratti hojjechaa jira. Hojiin piroojeektii kanaa sagantaa maaddii biyyaaf jedhuun waajjirri ministeeraa muummee qopheessuun hojjetamaa kan jiru yoo ta'u Haroo Wancii bakka turistootaaf mijattu gochuuf bu'uuraalee misoomaa barbaachisan ijaaruu dabalatee iddoo miidhagaa ijaa fi qalbii nama hawwattu taasifamaa jira. Piroojeektiin isaas xumurarra akka gahaa jirutu mul'ata. Haroon Wancii amma yeroo kamiyyuu caala hawwachiistuu taatee jirti. Egaa kan dhagaherra kan arge ni caala. Arguun amanuudha akkuma jedhamu. Isinis yoo Wancii deemtan miidhagina isheetti dinqamtanii ajaa'iba jechuun keessan hin hafu.